Ashama hordoftoota kiyyagaa kabajamoo fi jaalatamoo akkamna jirtan fayyaadha nageenya isin baraadha baga jiraattan irra keessanii. Duraan dursee Jawwee fi akkasuma tiim Jawwee keessattuu Jaawar Mahammad nama gartanii gaa sa'a 24 dadhabe osoo hin jenne hawaasa kanaa fi hojjechaa jiru sagalee tahaa jiru. Kamalee rakkoo Oromoo saaxiluudhaan shira bilxiginnaan irra dalagaa jirtu saamicha lafaa gibira humnaa olii akkasuma ajjeechaa garee maafiyaa 120 akkasuma shanee faqqadaa dabalatee jechuu kiyyaa shanee faannoo mootummaa dabalatee kan Magarsaa Goobanaatiin hoogganamu saaxiluudhaan halkanii fi guyyaa sa'a 24 dalagaa jira. Galatoom Jawwee saluuttiyyuu hedduu takka ulfinnatu siin mala kabajatu siin mala umurii dheeradhu namni galata namaan beeyne dhugaa rabbiilleen galatoonfatu jedhanii nuti siin boonna si qabaachuu keenyaaf wallahi siin boonna rabbi galata haa ga'u. Ga maalifi aswaati harra jiraatini Oromoon kuni akkuma Abiy Ahmed jalqaba gaafaan godhu fudhaadate waggaa kuma takka Oromoo akkasiin kaane cabsa jedhee ture sila daranuu cabni har'a wanni Oromoo jedhamu hin jiru ture sila akka isaan karoorfatanii mootummaan kuni Abiy Ahmed investii irratti godhee Oromoo cabsuu keessatti qoqqooduudhaan kaan faayidaadhaan kaan agartee gandummaadhaan cicciree bakka hedduutti qoqqoodee sila agartee keessoo sabaaf sablammoota uummata Oromoo irratti diina godhee mootummoota yookiin ammoo biyyoota ollaa Oromoo irratti diina gochuudhaan waa hedduu hojjete waggaa 8 kana akka Oromoon baduu fi qoqqoodamoonni Oromoo jedhu kun sila lafarra hin jiru ture sila jechuudha asootiin jiraatin. Sababa rabbiin si lubbuu nu oolche farraan tanaa atilleen quuqama saba kana waan qabduu fi ardhaan tanaa kunoo Oromummaa keenya ammas deebinee akka gaafa Oromoo farastitti ittiin dhaadachuu fi qoma dhiibne ittiin deemna jechuudha. Oromoon hin badu abadan hin badu osoo xiinxalaa fi hayyuun Oromoon qabdu hayyuun siyaasaa akka Jaawar Mahammad jiru fi gareen quuqamtoonni sabaa osoo jiranii Oromoon abadan hin gabroomu hin cabu tokkummaan isaa hin badu sirna gittaa gabrummaa jalatti hin kufu jechuudhaan qabsaawaa jirra jechuudha. Duraan dursoo Jaawar galatoom akkasuma gareen tiim Jaawar Mahammad qabsaawonni haqaa hundi keessanuu thank you so much wallahi billahi proud of you warri gandummaa hin qabne ka garaaf hin bitamin kan garaaf jecha dhugaa ummata ukkaamsanii diina waliin ummata Oromoo irratti garaa jabaatanii hojjetin warri dhugaaf jecha gara yeroo qabdanirraa qabeenya qabdanirraa waa hundarraaf qabdanii maatii keessanirraa yeroo qoddanii saba kanaaf sagalee taa jirtan hundi keessanuu dhugaa rabbii galatatu siin mala galanni keessan bilisummaadha kun ammoo jannatul firdaws isiniin jenna jechuudha. Itti aansuudhaan kaleessa misaa'ila darbate gaa Abba Jawwee misaa'ila ajaa'ibaa darbatee ajandaa bilxiginnaan uumuudhaaf yaalii goote meejara kenna bilxiginnaan tun yeroo adda addatti ummata Oromoo kana keessatti ummata daangarra jiru Wallagga bakka sabaaf sablammoota itti heddummaatu Walloo akkasuma gara Baalee kana dabalatee Shawaa ummata Shawaa keenya kana dharraa jechuudha. Darraa jechuullee ni afaan Amaarati warri dharraa jechuun danda'anii lafti tun dharraadha. Dharraa jennu dharraa jedhame dharraa waan maqaa diini nuun yaamun yaamina lafa teenya dharraa jedha akkuma amma dirree dawaa jette laala maari dawaa jette dawaa jechuun beeytu Soomaalilleen dawaa jechuun beeytu nuti Oromoon dirree dawaa haa jennu dharraa haa jennu deessee haa jennu daseelleen dasee warri jedhuun kun dasee osoo hin taane deessee jedhamti jechuu magaalaa Walloo guddoolleen so akkasitti jechuun sirreeffama. Anyway wani jechuun barba ajandaa yeroo adda addatti lubbuu qaqqaalii ilma namaatiin qumaara taphatee ajandaa uummata jechuudha. Abiy Ahmed maaliidhaan
shanee faqqadaa abdiisatiin ummata keenya wallaggaa yeroo adda addaatti fixuu dhabamsiisuu qabeenya isaanii irraa barbadeessuudhaan qeefi qabeenya irraa buqqaasuu ni yaadattan jechuudha. Galanni rabbi haa ga'u Jawaar Mohaammed Saaxilee sinis amma qulqullooyte jirti alhamdulillah. Shanee Shimallis Abdiisaa faqqadaa abdiisatiin durfamu jechuudha. Amma immoo yeroo adda addaatti maqaa faannootiin faannoo mootummaan ijaarrate kan Magarsaa Goobanaatiin Goobana Daacii ilma Goobana Daacitiisa Magarsaa Goobanaatiin hoogganamu faannoo imagine faannoo nama Oromootiin hoogganamu mee ilaalame sen faannoo nama Oromootiin dhalataa Oromootiin hoogganamu asooragaanu injiraatiin amanuun naman dhibu jechuudha. Ka eenyu akka ta'e eenyu akka ijaare jechuudha. Mootummaan kun investitti godhee yeroo adda addaatti yeroo ajandaan isaa bitamuu didu ajandaa ittiin uumuudhaaf uummata Oromoo ittiin fixee buqqaasuudhaaf ijaarrate jechuudha faannoo tana. Faannoon tuni galata rabbii amma jawween akkuma biltsiginnaa gullalleetii fi shiroota mooraa qabsoo Oromoo keessatti tahaa turan saaxilaa jiruu fi garee waan tuween saaxilee uummata irraa lash godhe. Ammas faannoon Magarsaa Goobanaa kan mootummaan ijaaree uummata Oromootiin fixuudhaaf yeroo adda addaatti ittiin fixaa turee fi yeroo isa barbaachisutti uummata Oromoo ittiin fixee Oromoo fi Amaara walitti ficcisiisuudhaaf yeroo ajandaan isaa bitamuu didu ijaarrate saaxilamtee jirti jechuudha. Saaxilamtee jirti jechuudha. Kanaaf nuti faannoon nama fixxutuuni faannoo mootummaan ijaarrate jenna laala. Maaliif Abba Jawaar mala ragaa qabatamaan falmuu hin danda'an. Ragaa qabatamaan eenyuun akka hoogganamu. Jeneraaltota mootummaatiin hundaa'ee mootummaa ergama mootummaatiin ijaarame kan ajajamuun ammoo Magarsaa Goobanaa akkasuma maqoota hedduu tarreesse ragaa qabatamaan lafa nuu kaa'e jechuudha. Akka faannoo mootummaa taate jechuudha. Even Asraat akka mootummaa waliin dalagu yeroo adda addaatti mootummaa wal argee waliin mari'achuu yeroo adda addaatti biyya mootummaan hin jira jedhanitti deemee akka barbaadetti Wallagga seenee bahu kun kan agarsiisu akkuma faqqadaa abdiisaa mootummaan ergate waan ta'eef faannoo mootummaa akka uummata Oromoo fixaa ture ragaa qabatamaan akka gaariitti lafa nuu kaa'e jechuudha. Haa galatoom. So kanaaf afaan guuttannee nuti faannoo hin deeggarru. Qabsoon Oromoon ofirra dhaabbatee qabsaa'aa ture kana boodallee ofirra dhaabbatee guuza tokko malee qabsaa'ee waan barbaadu san argata kan jedhu xamannaa jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuu irraa duubatti hin deebinu jechuudha. Abbaan barbaade cimdoo abbaan barbaade qimdoo abbaan barbaade waan barbaade haa jedhu si galaan. Kanaaf dhugaa Oromoo dubbannee bakka nu dhiite bullaa jechuudha. Ardallee borullee uummanni keenya kan Wallaggaa yeroo adda addaatti kan buqqaafamuun kan ajjeefamuun Shanee Shimallis Abdiisaa faqqadaa abdiisatiin faqqadaadhaan durfamuuf ajajamuun hoogganamuun akkasuma faannoo Magarsaa Goobanaatiin hoogganamuun akka dhumaa turee fi ammas itti jiru ni dubbanna fuuldurallee ni dubbanna kana uummanni Oromoo Wallaggaatu himachaa jira akka gaariitti himachaa jira waan ta'eef akkasitti fudhannee shira mootummaan uummata keenya irratti hojjetee yeroo ajandaan isaa deemuu dadhabu bitamuu didu gandaa fi ganda Amaaraa fi Oromoo Amaaraa Oromoo fi Somaalee Oromoo fi sabaaf sablamoota walitti diruudhaa fi ajandaa gara gandatti sabatti deebisee akka uummanni wal nyaatee umurii dheereffatuuf godhu irraa akka hin bitamne dura dhaabbachuu danda'u qabna. No jenneetiin ofirra dhaabbanne falmanne Oromoon duraanillee kan gabroomsaa ture saba osoo hin taane sirna bara dargiitti sirnatu nu gabroomse bara TPLF sirnatu nu gabroomse uummata Tigraay rakkoo irraa hin qabnu ardallee kan nu gabroomsaa jiru sirna bilxiginnaati malee uummata mootummaa Oromoon ijaarratee ittiin biyya bulchaa jiru akka hin taane uummataaf ifa goone nagayaa fi kabajaan akka sabaaf sablamoota waliin jiraannu taasisuu danda'u qabna. Shiroota bilxiginnaa saaxillee dhaabsisuu danda'u qabna. Oromoon qabsoosaa itti fufuu qaba. Uummanni keenya kan Wallaggaa kan yeroo adda addaatti qumaara siyaasatiif wallahi wareegama hin taane kaffalaa jiru hedduu nu gaddisiisa. Sagalee haa taanee fi uummata kana bira haa dhaabbannu sinin jedha. Thank you share godhattee waliin ga'a.